sochii qaamaa ajaa'ibaa har'a isiniif qabannee dhufneetu jirra. Qophiin qaamaa kun sochii qaamaa ajaa'ibaati. Kan mana keessatti fayyadamnuu fi kan waan tokkoyyuu dadhabbina tokko malee wacii tokko baasu malee sochii qaamaa adda addaatiin godhamee haala akkamiitiin daqiiqaa akkamii akka godhamu. Sochii kanaan booda immoo wantootni nyaata akkamii akka nuuf fayyamamu irraa baradheetu irraa hubadhee wanta ofii kiyyaa yaaleetu na fayyade tokko isinii qabadhee dhufee jira. Hanga viidiyoo xumuraatti yoo na faana turtanii viidiyoo kanarraa faayidaa guddaa argattu isiniin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyyaa na waliin tura. Akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Firee Show jalatti argamtanii akkam jirtu daawwattoonni kiyyaa warreen like share gootanii subscribe gootanii hanga yoona na gargaara jirtan akkam jirtu ani nagaa gootii galanni waaqayyoof haa ulfaatu. Akkam jirtu tiniin jechuun jaaladha. Warri maatinaa taatan like share keessanii na jajjabeessaa na biraa hin hafiina isiniin jechuun barbaada. Warri maatii koo hin taane immoo akka maatii kootti dabalamtan haddii guddaan qaba isiniin jechuudhaa fi har'aa viidiyoo ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufee qaama keenya akka sochii qaamaa fi fayyaa fi jireenya keenya itti gammannu tokko irraa argachuu fi wanta goone tokkotti immoo gaafa gammannu baay'ee waan nama gammachiisu isinii qabadhee dhufee na waliin tura. Viidiyoon kun amma ilaaltanii wanta faayidaa irraa qabudha, irraa nu barbaachisudha. Shamarran keenya yeroo baay'ee yeroo qamisii uffatanii yeroo surree adda addaa uffatanii baay'ee wantoota akkanaa hawwatu jechuudha. Kan immoo hawwuu bichaa osoo hin taane wanti nama barbaachisu asirratti gaafa waan tokko hojjetanii fooyya'u malee calli jedhanii taa'anii fooyya'uu hin danda'u jechuudha. Hanga fakkeenyaaf yeroo viidiyoo kana isinitti agarsiisuun kooti viidiyoo akkaataa itti hojjetamu akkaataa ittiin kana bichaa hojjechuun har'a hojjennee yoo torbee achaantu immoo dhiisni uumaa faayidaa hin qabu jechuudha. Sochiin qaamaa kun barbaachisaadha. Torban keessatti yeroo lama gochuun nu barbaachisa jechuudha. Torban keessatti yeroo lama gochuun nu barbaachisa. Amma viidiyoon akkatti ol ka'anii gad deebi'an kun bukkee keenya achi asoolee yeroo kaatee luka lamaan dhaabachiistee duddaan ciiftee akkanatti yeroo dugda duwwaa ofii bichaa haluus kaastu bukkee keenyatti asii achi deema jechuudha. Qaamni bukkee keenyatti asii achi deema. Duwwaan immoo duuba keenya achi guddachaa deema waan ta'eef kana fayyadamuun kana yeroo fayyadamnu daqiiqaa yeroo 3 hojjenna jechuudha. Yeroo 3 daqiiqaa 15 sekondii 40 jechuudha. Sekondii 40 hojjetama. Kun immoo jilbeeffatanii hanka'anii daqiiqaa 30 hojjetama jechuudha. Daqiiqaa 30 yeroo 3 hojjetama. Akkasittiin yeroo luka keessan fuuldura lukti keessan tokko dhaabbatee tokko gad jedhee akkasittiin faayidaa guddaa irraa argannaa jechuudha. Inni gad taa'anii too ol jedhan kun immoo baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba jechuudha. Baay'ee faayidaa guddaa qaba. Irraa fayyadamaa mana keessatti zim jettanii hojjechuu osoo hin taane addaan kutuu qaamni nama hundaa tokko miti. Torban keessatti kan jijjiiramu hin jira. Kan ji'a jaatti kan jijjiiramu hin jira. Akkuma qaama namaatti waan ta'eef addaan kutuun barbaachisaa miti. Obsaa fi in qayyarama hojjettan hin jijjiiramna hojjettan namnumti kamiyyuu namnumti jechuudha. Jijjiirama qaama ofii itti gammadu hin jira jechuudha. Fayyaafis baay'ee nama barbaachisa. Fayyaa guddaa nama barbaachisa waan ta'eef fayyaa fi xeena keenya nu barbaachisa waan ta'eef wantoota akkanaa hojjennee akka irraa argannu abdii guddaan qaba.